Ashama harka fuunee akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoonni maatii chaanaalii keenya Dambalachiidii kanneen biyya keessaa fi biyya alaas teessan hordofaa jirtan welcome baga deebiin gara chaanaalii keenyaatti dhuftan isiniin jecha kanneen YouTube chaanaalii keenyaaf haara taatan immoo welcome baga nagaan dhuftan YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan gara maatii chaanaalii keenyaatti dabalamaa isiniin jecha egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamu guyyaa har'aa odeeffannoo waa'ee sirba klippii haara artistii keenya kabajamaa fi jaalatamaa Caalaa Daggafaa irratti odeeffannoo tokko qabadhee isiniif dhufeetiin jira. Odeeffannoo kana sun wajjin hordofaa hanga dhumaatti turtiin waliin taasisaa isiniin jecha odeeffannoo nuti isinis dabarsinu yeroo hundaa akka dafee isin bira ga'uuf YouTube chaanaalii keenya erga subscribe gootaniin booda immoo mallattoo bil icon cinatti dhufu tuquudhaan on gochuun nu hordofuu dandeessu. Amma gara qophii keenyaatti isin dabarsa eessayyuu hin deemina hanga dhumaatti turtiin waliin taasisaa isiniin jecha video kenyas asumaan like share gochuun yaddabe. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo walitti deebiniitiin jirra jechuudha. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo jalqaba irratti akkuma isiniif tuquuf yaaletti artistii keenya kabajamaa fi jaalatamaan Caalaa Daggafaa sirba kilippii haara bareedaa qabatee as baheetiin jira. Mata dureen sirba kanas yoona yoona kan jedhudha. Sirbichi angama kootiin dhageeffadheetiin jira gara YouTube chaanaalii isaa deemiitiin. Sirbichi kan garmalee baay'ee namatti toludha jechuudha. Sirbi kunis kan inni irratti gadi lakkifame YouTube chaanaalii dhuunfaa isaati jechuudha. Akkuma video kana irratti isinitti agarsiisuuf yaalaatiin jiru YouTube chaanaalii maqaan isaa Caalaa Daggafaa Entertainment jedhudha. Sirbichi kan gadi lakkifameetii jiru achirratti jechuudha. Sirbichi kilippii haara kan inni gadi lakkiseedha. Chaanaaliin kunis kanuma isaa ofishaaliidhaan natti fakkaata. Sirbichi baay'ee bareedaadha. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya isinis gara YouTube chaanaalii isaa deemuudhaan sirbicha kilippii haara kana daawwachuun artistii keenya jaalatamaa fi kabajamaa Caalaa Daggafaa bira dhaabadhaa isiniin jenna. Caalaa Daggafaa qofa osoo hin taane artistoonni hedduunii fi artistoonni haara ta'an immoo sirboota baay'ee mimmiidhagaa ta'e kilippii viidiyoo haaraa qabatanii hojii bareedaadha kan isaan as baatiin jiran jechuudha. Artistoota keenya bira dhaabadhaa jajjabeessaa isiniin jenna. Akkasumas asumaan YouTube chaanaalii Caalaa Daggafaa chaanaalii isaa subscribe gochuudhaan share akkasumas like gochuudhaan jajjabeessaa bira dhaabadhaa isiniin jenna. Yoo nuti jajjabeessine kan isaan wanna haaraa nuuf fiduu danda'anis jechuudha. Kanneen YouTuberoota gurguddoo chaanaalii gurguddaa qabdan immoo chaanala isaaniis community kitaabii keessan jala galchuudhaan jajjabeessanii akkasumas reaction video irratti hojjechuudhaan artistoota kanneen jajjabeessaa isiniin jenna. Kanneen sirba kana argachuu hin dandeenyeef immoo yookaan immoo linkii chaanala Caalaa Daggafaa argachuu hin dandeenyeef immoo as community taabii chaanaalii keenya Dambal HD irraa ni argattu yookaan immoo description box video kana jalatti ni argattu jechuudha. Linkii isaa irratti cuqaasuun gara YouTube chaanaalii isaa deemaati video sirbicha klippicha kana haaraa daawwadhaati artistii keenya kabajamaa fi jaalatamaa Caalaa Daggafaa jajjabeessaa bira dhaabadhaa isiniin jenna. Chaanaalii isaa share gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jenna. Egaan daawwattootaa fi hordoftoonni kabajamoo odeeffannoon ani guyyaa har'aa isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata ture. Ammas irra deebiidhaan warreen YouTube chaanaalii keenyaaf haara taatan YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan gara maatii chaanaalii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Erga subscribe gootanii immoo notification bell icon cinatti dhufu on gochuudhaan nu hordofuu dandeessu. Yeroo bira qophii biraatiin hanga walitti deemnutti nagatti turaa isiniin jenna. Horaa bulaa.